inni callisee mahaasaa yookaan callistee mahaasofti. Ni gaabbitaa amlakkisii fooyya. Maaliif osoo affeeramiin iddoo akkasii deemte yookiin immoo akkana goote? Welcome to Oral English. This is Oral English with Cs. Today we deal with some common expressions and phrases which improves our English speaking skill. Baga nagaan gara Oral English dhuftan. Har'as jechoota daily fayyadamnu kanneen dubbachuu afaan Ingiliffaa keenyaa bareechan gaaleewwanii fi jechoota common ta'an muraasa. Inni jalqabaa inni callisee mahaasaa callisee odeessaa waan hiikan qabne akkasumatti ni haasaa yookiin haasoftii ni jenna. Isa kana jechuudhaaf jechi gabaabaa nuyi fayyadamnu maal inni? Try. Good. Bluff. Bluff ka jennudha jechuudha. Hey, can you try it? Bluff. Good. Excellent. Is it clear? Yes. Great. So bluff jechuun wanta hiika hin qabne akkasumaan haasawuu jechuudha. Akkasumaan odeessuu inni akkasumatti haasaa callisee mahaasaa ni jenna yeroo hedduu isa kanaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf calliseen haasaa jira miti ani wanta hiika qabu wanta qubna garaan haasaa jira ni jenna. So ani calliseen haasaa jira miti wanna sirrii tokkodhaas ni jenna. So akka kana jechuu yoo barbaad bluff ka jedhu kana fayyadamne maal jennaa? I'm not bluffing. I'm not bluffing. Hey, Chala, can you say it? I'm not bluffing. Great. Say it again. I'm not bluffing. Well, I'm not bluffing. I'm not bluffing. Jechuun ani calliseen haasaa jira miti. Ani calliseen haasaa jira miti. Wanna sirrii tokko haasaa jira yookiin immoo wanta dhugaa tokko haasaa jira jechuudha. Great. Is it clear? Yes. Good. Isheen callistee haasofti. Isheen callistee haasaa jirti jechuu yoo barbaanne immoo bluff ka jedhu kana fayyadamne she's just bluffing. She is just bluffing. She's just bluffing jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen callistee haasaa jirti. Inni jechuu barbaanne yoo bakka shii kana pronounii he galchuutiin he's just bluffing. Isaan jechuu barbaanne yoo they are just bluffing. Shii kana jijjiiruudhaan jechuudha. They are just bluffing. Nuyi akkasumatti haasaa jirra qoosaadha jechuu barbaanne yoo we are just bluffing jechuu ni dandeenya jechuudha. Understand. Ni gaabbitaa lakkii. Gaabbii abaluun ni gaabbitee annan gaabbee lakkeen hin gaabbu. Kanaaf kan kana fakkaatan immoo yeroodhaa gara yerootti ni jenna. So isa kana jechuudhaafis jechi nuyi fayyadamnu regret ka jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf ni gaabbitaa lakkii ni gaabbitaa jennee nama tokkotti himuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin you regret it jechuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee wanna sanaa ni gaabbitaa you regret jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni gaabbitaa waa'ee waan ta'e wayii haasofne lakki gaabbuun keenya fochuu barbaanne you regret it jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Ani gaabbii hin qabu. Ani homaa hin gaabbu waanan jedhe kanatti yookiis immoo wanta ta'e kanatti homaayyuu hin gaabbu ni jenna yeroo hedduu. So akka kanas jechuu yoo barbaad I don't have any regret jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani homaayyuu hin gaabbu. Ani wanta tokko gaabbii hin qabu jechuu barbaad kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Understand. Osoo hin affeeramiin iddoo akkasii deemtee osoo hin affeeramiin iddoo akkasii deemee yookiin immoo osoo hin affeeramiin iddoo akkasii hin deemuu ni jenna. So akkasana jechuu barbaad phrasal verb kana get crusher yeroo baay'ee ilaaleera jechuudha. Kana get crusher jechuun osoo hin affeeramiin deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf isheen osoo hin affeeramiin dhuftee bakka affeerraa sana jirra yoo ta'e yookiin immoo nu biraa deemaa jirti yoo ta'e isheen osoo hin affeeramiin deemaa jirti ni jenna. So akkasana jechuu barbaad afaan Ingiliffaatiin get crusher akka jettu fayyadamne she's a get crusher jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin inni homaayyuu hin gaabbu murtoosaa sanatti homaayyuu hin gaabbu inni jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaan maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. Thank you.